Miidiyaan guddina biyya tokkoof murteessaadha. Miidiyaan yoo dogoggora qofa osoo hin taane xaarii yeroo dheeraatti bishaan naquun abjuu keenyatti gufuu ta'uu danda'a. Hawwii tasgabbaay bakki mirga keetti kabachiistu ni jira na dhaga'i. Hawwiin gorsa hiriyaa ishee fudhachuun komii ishee qaama ofiin wal to'annaa miidiyaalee mana maree Itoophiyaa keessatti argamutti karaa weebsaayitii isaanii seentee komii ishee galfatte. Qaamni mana maree miidiyaalee Itoophiyaa keessatti argamu kun walaba ta'ee kan hundaa'e yoo ta'u, ogeeyyii ogummaa seeraa fi gaazexeessummaan beekamtii olaanaa qabaniin durfama. Qaamni ofiin of to'annoo miidiyaalee kun komiin simataa fala madaalawaas ni kenna. Kaayyoon isaas adaboo osoo hin taane mariidhaan dogoggora sirreessuu fi kabaja abbaaf deebisuuf hojjeta. Odeeffannoo sobaan wal qabatee komii qabdu akkas taanaan mana maree miidiyaalee Itoophiyaa sarara bilbilaa 66 72 irratti bilbilaa mana maree miidiyaalee Itoophiyaa.